Assalamualaikum warahmatullahi shama arkafune warri ordoftoonni amantaa biraa egaa ni nagaa galata rabbi egaa irra aappii bareedaa takka isiniif fidee dhufe aappiin kun warra viidiyoo waraabu baay'ee gargaaraadha akkamitti dudduuba viidiyoo keenya tolchannaa yookaan viidiyoo keenya edit goona bakka silaa barbaanne akkamitti of kaa'uu dandeenya ka jedhuu fi warra viidiyoo waraabuu fi aappiin kun baay'ee barbaachisaa keessattuu bakka hin taane bakki inni dhaabbatee waraabatu yoo isaaf hin taane bakka dudduuba isaa suuraa fedhe yookaan viidiyoodhaan suuraadhaan laggeen bosona adda addaa kana kaa'ee akka waan taati dhaabbatee waraabeetti akkamitti haala dalagachuu dandeessan isin agarsiisa. Aappii lama dalaga waan kana aappiin tokko kene maastarii fi kaapkaatiin kun illee haalaan dalagaa egaa keessaa gabbaabumatti aappii kan isinitti argisiisa jechuudha. Maqaan isaa kaapkaat jedhama. Bakki inni argamullee pilaayistooridha. Pilaayistoorii keenya ni seennaa eega seennee booda caafi aafi paabuun barreessine xiqqoo dhaabannee ammas caaf taa erga buune kilik irratti goona. Haala kanaan kunuun ubbee jira jechuudha. Isa kana apdeeti godhattu ani gadi buusee jira waan ta'eef keessan seena. Haala kanaan erga keessa seenee viidiyoo tokko edit godhee isinitti argisiisa karaa salphaa. Erga keessa seentanii mallattoo ida'uu kan inni ida'uu bakka ida'uu kana kilik gootu harka keessaniin sana booda dilaa suuraa dudduuba keessan of kaa'uu barbaadan sana fidattu ani kanan fidadha viidiyoo jechuudha. Ka suuraa isinitti argisiisa. Erga haala kanaan naa fide waan kanas fidadheen booda haaluma kana jalqabuma irratti dhiisee viidiyoon silaa barbaade sana fidadha bakka kana oovirii bakka jettu kana irratti kilik godha. San booda mallattoo ida'uu kana naa fida. Egatii viidiyoon barbaade sana viidiyoon ofii of waraabee yookaan hojjete sana fidadha irratti kilik godha jechuudha bakka geengoo kana nan rukuta. Egaa waan kana godhe aadi bakka jettu kana naa fida irratti kilik godha. San booda viidiyoon kiyyaas naa dhufee jira jechuudha. Gabaabumaan karaa yaan isin argisiisa. Baas xawaafa goona aboo ani mana kiyya dhuftee naqsi kabajee si bushee ati suurena. Egaa haala kanaan egaa nuuf fidee booda jalqabumatti eenyu goone irratti rukunna jechuudha. Wanni adiin kun dirqama irra jiraachuu. Erga haala kanaan nuuf fidee booda dileetii taasantee kan jirtu kana remove background bakka jettu kana suuraa namaa fakkaattu kana irratti yeroo tokkoof kilik goona waan dudduuba waan silaa bakka dhaabannee waraabne sana dudduuba keenya balleessu irratti rukunna jechuudha. Haala kanaan inni argitu akka inni ta'u. Egaa tokko lama jedhee akka dhibbaatti ol lakkaa'ee fixa jechuudha. Anaaf haala kaawwanii xumurutti adda dhaabna. Egaa haala kanaan silaa viidiyoo dudduuba keenya jiru sana nuuf dileetii godhee jira jechuudha. Irratti rukunnee ilaala. Harka keenyaan qabnee yoo feene in guddifannaa yoo feenes akkas gadi bubbuna quba keenyaan akka gogoone yoo feene guddisuu nam tokko qofallee yoo feene gochuu yookiin immoo xiqqeessinee lammanuma jiraatu akkasitti haala kanaan gadi finnee guddifnee akka nu goone quba keenyaan haala kanaan egaa toshinee booda irratti rukutee isin argisiisa. Aboo ani mana kiyya dhuftee naqsi kabajee si bushee ati suurenarraa baaftaa lukoonarraa baaftaa. Biyyaan baafiddee biyya dhiirri jirene fiddee diniini qullaadha ooftaa. Ana takka Imaan baafan an Oromoon takka narraan baafne surree. garri narraan baafne. Sidaama keessa bu'ee loleera sidaamni narraan baafne garriin narraan baafne digootiin narraan baafne sittu surreen narraa baasa. Egaa akkuma argitan haala kanaan dudduuba suuraa viidiyoo keessanii yookaan suuraa keessanii tolfachuu haala isin dandeessan haala kanaani viidiyoo akka kana babbareedu kana immoo eessa argattu YouTube keessallee Green Studio yoo jettan isin argattu viidiyoon akkana TikTok illee ni jira kaawaabii keessallee ni jira viidiyoo sana gadi buuftanii sagalee irraa balleessitanii haala kanaan tolfachuu ni dandeessu. Yoo barreeffama feetan immoo irratti barreeffachuu yoo feetan testi bakka jettu kana mallattoo taa audio taante ne rukuttu san booda a fideu sana mallattoo a qofite bakka kana ne rukuttu no mallattoo a guddaa fideu kana ne rukuttu. Egaa haala kanaan isinii fida irratti bare ustaaz Talturayyaa bakka baamatti isin argisiisudha. Erga haala kanaan barreesse booda barreeffama illee waan fida akka kana godhee eega xumurree booda guutuu barreeffama guutuu viidiyoo kana barreeffama keenya yoo kaafeene waan kana harka keenyaan irratti bakka silaa diimtuu kana bakka dabalee akkana goona irratti gadi goona erga finnee booda as harkifna jechuudha. Akka kanaan guutuu barreeffama guutuu viidiyoodha barreeffama kana kaa'uu yoo barbaanne yoo immoo akka kanatti dhumatu jenne xiqqeessuu yoo barbaanne waan kana as harkifne
harka qoba keenya guddaa akkas goone xiqqoodhuma barreeffamni kun mul'atee abadu yoo jenne ilaalaa Abbaa fiddee biyya dirri hin jirre fiddeetiniin qullaa na ooftaa. Ana takkaa. Baafalaan Oromoo takkaa guutuu viidiyoo yoo barbaanne immoo kan achi argamna jechuudha. Akka dhuma viidiyoo takkana goone irra yoo oofne barreeffamni keenya filaa viidiyoo guutuurra ta'uu danda'a. Egaa haala kanaan xumuree bakka xiyya ol garagaltee waajjira saraamte kana okkee jennaan irratti jechuudha. Haala kanaan erga naannee waan kana xumuree booda gama galarii kiyyaatti nuuf darbaa